fagata tulama anga balafa waaqayyo bisaba kana milkees waaqayyo saba oromoo kana milkees milkiin bara barana taatuuf gataan irra oolte haabul gataa fi gatatoo waan irraa haadhaam sugataa fi gatatoo waan irraa haadhaam dhukkuba qilee naa qabu diina waraana naa qabu beela misooma naa qabu nagaa sirni kenna sirna guddaadha gaafa jennu uf dhaadheessuuf osoo hin taane dhugaa keessa jirutu iyyuu akka kana jennu nu taasisa. Dhaloonni itti aanee dhufaa jirus sirna isaa kana qixaan hubatee duudhaa fi aadaa kana cimsuu, jajjabeessuu, ijaaruudhaa fi itti fufsiisuu akkasumas duudhaawwan jaarmiyaalee isa keessa jiran qorannoodhaan adda baasuudhaan faayidaa ummataatiif akka itti gargaaramu carraa kanaan ergaa dabarsuun barbaada. Albultiif oolmaa irratti alfinaa fi danaa irratti booranni aadaa kan malee aadaa keessoo isaa kana miin garre qaba. Aadaa keessoo isaa kana miin garre qaba. Kan ittiin jiraatu. Kaammi jilgee keessaa raabaa dabballee kuusaa kan jedhan kan malee kan warra kan tokkollee hin taatinu qabu jira kan booranaa keessaa. Kunini uumama isaa waan waliin dhalatee fi yeroo ka biyya badellee nafaaf amala waan taateef kan booranaa hin banne. Hin banne amala waan taateef amalli namirraa hin badu. Naf waan taateef namni yoo durii gurraacha dhalate hin badu inni kan booranaa kun akkanuma guutuun Oromiyaallee ammoo fakkeenyi kan fudhatte akkasiin ammoo yoo akka booranaa sun tochuullee dadhabde Oromiyaa booranaa hangafa waan taateef kanum qabadde akkasiin jijjiirtu jechuu barbaada. Akkuma beekamu guyyaa hadhaa sirna baallii wal harkaa fuudhicha booranaati kan dhufne boorana keessatti aadaan waggoottan marsaa 72ffaa kan ture sirna duudhaasaa aadaasaa eeggate bara rakkoolle bara hoseelle bara badaalle dabarsaneeti ka hadhaan bahane guyyaa hadhaa kanarratti qaamni kana fakkaatu giddugala Oromiyaa irratti Finfinnee irratti sirni isaa mariin paalanii gaggeeffamuun akka abbootii gadaa tokkotti itti gammanneerra. Kun gara fuulduraallee dhimmichi kun akkuma kanaan gaafa cimee deeme sirni dimokiraasiidha. Aadaa jechuun aadaan jaalala, tokkummaa, nagayaa. Sirna kana ta'e kana namni dhalchi amma achillee dhufu kun aadaa jaalalaan angoo karaa nagayaatiin walii kennan, karaa jaalalaatiin ka'uunna hin qabne, kawraana hin qabne, kareebicha hin qabne kun gara fuulduraallee dhalooti ammaan duubaallee kana barate haala kanaan wal harkaa fuudhuu qabaa jechuudha. Sirni gadaa sirna guddaadha. Sirna bulchiinsaati. Oromoo fi gadaan addaan hin bayani. Sirna guddaa ittiin bulanii waan kana ta'eefu sirni kun tanaan dura nu jalaa laafee ture. Ammaan immooyyuu waan nama gammachiisu guyyaa har'aa warri Booranaa 72ffaa abbootii gadaa harka walirraa fuudhuu qophii irra jiranii paanaalii guyyaa sanii irra jirra. Baay'ee nama gammachiisa, jijjiirama guddaatu jira. Sirni gadaa kun sirna araaraati, sirna jaalalaati, sirna tokkummaati, sirna guddinaati. Waan kana ta'eefu dhaloonni kun sirna kana kunuunfannee guddifannee ittiin buluu qabna. Sirni gadaa Booranaa sirna yeroo waggaa hedduu turee aadaa ofii qabatee seera ofii duudhaa ofii qabatee kan ittiin jiraatudha Boorani. Waan kana jajjabeessuu qabna, aadaa ofii jabeeffachuu qabna, uummata beeksisuu qabna. Namni baratanillee waan kan piroomoota qadassaa gochuu qabdanii. Dhaloonni fuuldura aadaa ofii maanguddoota irraa jaarrota irraati gaafate jaarrota argaa dhageetti maatii ofii irraa gaafate barachuu qaba. Barachuu qofaallee odoo hin ta'in ittiin jiraachuullee qaba. Dhalooti barnoota qofa osoo hin ta'in ittiin jiraachuullee qaba. Oromoon aadaa guddaa seena qabeessa qabe qaba. Aadaan kun sirnoota darban keessatti hacuuccaan adda addaa sadarkaa adda addaatitti irra gahaa tureen qabsoo uummata Oromoo bal'aa geggeesseen qeerroon qotee bulaan horsiisee bulaan kenna aarsaa guddaa inni kafaleen sirni Oromoo jabeessi jalqabaa sun deebi'ee guyyaa har'aa kan sirna wal harkaa fuudhinsa Oromoo Booranaa hangaftichaa
jiddugala Oromiyaatitti akka kabajamnu akka dhiichinsnu akka inni sirbinu kanaaf kan nu ga'e jaalliwwan qabsoo kanaaf wareegama guddaa kaffalaniif yeroo tokko galata naa galchaafi. Caba kaleessaa karaa aadaa keenya suphuu dandeenyuun iddoo irraa mucucaannetti adda baafnee qorichi cabiinsaa aadaa keenya haaromsa aadaati jechuun aadaa keenya haaressuuf tarsiimoo addaa baafnee akka biiroo aadaa fi turizimiif mootummaa naannoo Oromiyaatti hojiin addaa hojjetamaa jira. Kanaaf hojiin kun akka milkaa'u tumsa qaamolee hundaa abbootii gadaa haadholii siinqee hayyoota beektota miidiyaalee hundumaa dhaabbilee hunduu asirratti tumsa gochuun hin barbaachisa. Buleli bandu blafnera tutate